Maqaa Waaqayyoo arras kan galateeffame haa ta'u, akkuma silaa Baabileen jettee egaa utuu xiyyaara yaabbatinii dhufnee Atlaantaa jirra. Isa kana godheefis Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Hin dhaga'amaa sagaleen koo? Amma gaarii. Gaariidha? Tole haa ta'u. Mee duraan dursa Waaqayyoon kadhanneetu sagalee gabaabaa isinii wajjiniin hirmachuun yaala. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u hin kadhanna. Gooftaa keenya Waaqa keenyaa guddaa si galateeffanna, maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame ta'u obboloota koo wajjiniin har'a immoo yaa Waaqayyo Gooftaa koo akka kanatti sagalee kee hirmachuudhaaf, waaqeffachuudhaaf, si galateeffachuudhaaf carraa guddaa nu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u. Biyya lafaatirra nu keesse kana keessa yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa ammattii jiraannu kanatti yaa Waaqayyo si galateeffannee si waaqeffachaa abdii keenya isa bara baraa, abdii keenya isa dhufuuf jedhu sana achitti fagootti ilaalaa. Jireenya kana obsaa yaa Waaqayyo Gooftaa rakkina dhufuu danda'aa ayyaanati nu baay'iftuun jabaachaa fuula kee dura deddeebi'uudhaaf yaa Waaqayyo ayyaana nu laatteen har'a geenyeerraa. Obboloota koos gargaartee, waldaa kanas gargaartee, walitti isaan qabdee tiksitee. Yaa Waaqayyoo isaan keessaatu namni nukkuffatin, isaan keessaa namni utuu hin miidhamin. Yeroo hamaa kana keessatti gaaddisa nu taatee nu eeguu keef guddaa si galateeffannaati gaaddisa keenya. Maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo yeroo amma qabnu kana immoo nu eebbisi, sagalee kee nu fidi, maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa hundumti keenya akkuma beeknu biyyi lafaa amma paandeemikii keessa jira. Dhukkubatu paandeemik jechuun dhukkuba yeroo kontiroolii keessa ala ba'ee bal'atu jechuudha. Biyyuma lafaarra walii ga'ee bal'atu jechuudha. Iddoo hundumaa ga'eera jechuudha dhukkubi kuni. Waa'ee dhukkuba koovidii kana naasaatu hin ta'in har'a spiritual paandeemik waan ta'e tokkotu immoo jira. Iddoo hundumaa kiristaanni lafa jiru hundumaatti deemee kan kiristaanota rakkisu waliin ga'eedhuma diinni itti dhimma ba'u tokkotu jira. Innis abdii kutachuudha. Waa'ee hope yookaanis immoo abdii kutachuu mata duree jedhu irraatiin xinnoo ishee dubbachuu barbaada. Yeroo tokko jedhanii biyya Ameerikaa jirtu gatii ta'eef isinis beektu gaaraaj seelii waan jedhamu jiraa isin bira? Guutee ba'e. Seexanatu gaaraaj seelii baneetu advertaayizii godhee namni dhufee akka inni meeshaa garaagaraa gurguran. Naani namitti yaa'ee gaafa bituu meeshaa kanatti gatii itti mamaxxansee nagada. Booda meeshaa baay'ee dulloomaa gatantaraa tokko yeroo laalan waan dhimma hin baafne fakkaatu tokkotti gatii guddaatti maxxansedha. Meeshaan kun maqaan isaa abdii kutannaa. Discouragement meeshaa jedhamudha. Achi isatti piraayisii guddaa maxxanse. Maaliif piraayisii ammas ga'u maxxansite waan kunoo dulloomaadha jennaan. Wanti kun biyyuma hundumaatti nama hundumaa irratti hojjeta. Maanguddoo irratti hojjeta, dargaggeessa irratti hojjeta, adii irratti hojjeta, gurraacha irratti hojjeta. Biyyuma inni itti naan hojjenne hin jiru. Kanaafitiyyuu wornaawutii godhe dulloome baay'ee efficientidha equipmentiin kun jedheetu gurgurataadhaan. Dhugumas immoo yeroo teenye ilaallu rakkinni guddaan biyya lafaan irratti nu mudatu yeroo baay'ee abdii kutannaadha. Abdii kutannaa yeroo inni maali yaa Waaqayyo kun maaliif hin taane? Maali yaa Waaqayyo kana onaa abdachiisteetta? Dhimma kana irratti barammasiin kadhadhee, barammasiin si eegee, kunoo naan taaneeti akkamittiin ana irratti kana goota? Kun maaliif ana irratti ta'e? Wanta jedhuuni Waaqayyo wajjin morbii keessa galuun yeroo baay'ee abdii kutannaa keessaati wanta dhufudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaati dhannee yeroo laallannu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti abdiin lafarra harkifamu garaa nama dhukkubsaa'edha. Abdiin yeroo lafarra harkifamu garaa nama dhukkubsaa'edha. Egaa hundumti keenya waa'ee maatii keenya, waa'ee waldaa keenya, waa'ee biyya keenya, waa'ee dhuunfaa keenya, waa'ee gaa'ela keenya, waa'ee ijoollee keenya, waa'ee fayyaa keenya, waa'ee faayinaansii keenya, waa'ee relationship adda addaa qabnu irratti ilaalchisee wanti nuun abdanne yeroo inni lafarra harkifamu, yeroo inni turu, yeroo fudhatu jechuudha.
Yeroo sana abdiin kun yeroo inni lafarraa harkifamu garaa namaatu dhukkubfata jechuudha. Har'a obboloota koo isin keessaa yoo akka taatan hin beeku garuu nami garaa kee dhukkubfatu abdiin kee gatii lafarra tureef waan ati hoppu goote waan hin banamattee ati eedde waan hin fayya'ettee ati eedde waan hin fooyya'attee ati eedde waan walitti deebi'ee hin fayya jettee ati eedde yookiis hin ifa jettee waan ati eedde bifa gaarii godhata yookiis hin guuta hin bareeda jettee waan ati eegaa turte yeroo inni lafarra turu waaqayyoon eeddee bari yeroo darbaa deemu wanti namarraan ga'u tokko garaatu nama dhukkuba. Yoo boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irratti egaa yoos abdiin koo meerrere abdii koo kanas eenyutu argate jedheetu dubbata. Egaa yoos abdiin koo meerrereedha. Abdiidhaan eegeetu meerrere jedheenni yeroo inni dubbatu argina. Abdiin baay'ee gaariidha. Afaan Oromootiin illee waan argatan irraa waan abdatantu caalaa wanti jedhamu jecha akkasii jira. Jecha gaarii natti fakkaata. Yeroo baay'ee abdii fi amantiin akka lakkuu wayiiti walii wajjin hin deemu. Abdii fi amantiin walii wajjin deemu. Isuma kana macaafa qulqulluu keessaallee hojii Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti waa'ee amantii yeroo inni dubbatu amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. As gubbaatti waan amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan abdatantu jira jechuudha. Amma as keessaati hundumti keenya abdii waaqayyo irraatii fudhanne qabna dheetana yaada. Abdii waaqayyo nuu kenne, kakuu waaqayyo nuu gale, macaafa qulqulluu keessatti baay'eetu barreeffamee jira. Innimti immoo raajummaadhaanii karaa namootaa nutti dubbatames immoo wanti baay'een jiraachuu hin danda'a. Waa'ee jireenya keenyaa waaqayyo waan jedhe qabaachuu danda'a. Namooti waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti yeroo abdii kutatan hin arginu. Abdii kutachuun wanta haaraa miti. Macaafa qulqulluu keenya keessaatii jireenya Abrahaam yeroo laallu Abrahaam yerootti abdii kutate iddoo baay'ee qaba. Abrahaam yerootti haadha manaa isaatiin kun obboleettii kooti jedhee akka isheen biraa fudhatamtu hayyame qaba. Abrahaam yerootti mucaan waaqayyo abdii naa gale sun hafeera jedhee Aggaarii wajjin hin ciisee mucaa godhatee Ismaa'eelitti dhalate sana beektu seenaa sana. Abrahaam yerootti abdii kutatee humna buusee depressed ta'ee waaqayyo dhufee kottumee gadi ba'ime kottu siin jajjabeessaa jedhee urjii waaqarraatti argisiisee cirracha lafaatti argisiisee deebisee abdii keessa isaatti yeroo inni ijaaru hin argina. Namoonni waaqayyo baay'een Museen fa'aa waa'ee abdii kutannaa keessa galaniiru. Museen yeroo lafa onaatti baqatee badee waggaa 40 achirratuma deddeebi'u bara sana keessa nama abdii kutatee jiraachaa ture. Waaqayyo deebiseetu itti mul'atee sagalee fidee abdii isa keessatti yeroo inni haaressu argina. Kakuu haaraa keessattis immoo namoota waaqayyoo keessaatii Phaawulos nama amantiidhaan jabaa, nama amantiidhaan baay'ee dubbii waaqayyootti jabaatu ture. Garuu yeroo tokko abdii yeroo inni kutatu argina. Isa kana dubbisuu barbaaddan hojii ergamootaa boqonnaa 27 guutummaadhuma isaa yeroo fudhadhaatii dubbisaa. Yeroo Phaawulos hidhamee gara Roomaatti akka inni dhiyaatuu fi qabamee yeroo inni deemaa jiru hidhamtoota 276 wajjin bidiruu guddaa keessa gashamanii eegdotaan eegamaa. Bidiruun sun karaa jalqabee qilleensi guddaan itti ka'e garuu bidiruu sanatti qilleensi guddaan itti ka'ee guyyaa baay'eedhaaf aduu fi urjii utuu hin argin stormii guddaan tokko ka'eetu dukkaneessi waan hundumtuu dukkanaa'ee dhufee qilleensi sun bidiruu sana yeroo inni raasu maa jedhe Phaawulos aduudhaa fi urjoota utuu hin argin guyyaa baay'ee dabarsine qilleensi baay'ee jabaan sun nutti qilleensofnaan yommusuma ooluudhaaf abdiin nuyi qabnu hundinuu inciteedha. Ofii isaatti dabaleetu abdiin suni
hincite jedhetu dubbata. We lost all hope. Waan abdii jedhamu hincite hinduuna seenniyyuu ofiisaati. Waaqayyoof galanna ta'uu ergamaa Waaqayyoo garuutti mul'ateetu hinduutanii atis warras keessa jiran hundumtu hin oolu. Qeesaar durattis hin dhiyaatta. Kanaafiyyuu waanuma tokko hin taatanii ittiin jedhe. Isa booda Phaawulos nyaata isaa nyaachuu jalqabe. Namooti garuu egaa Phaawulos akkasittiin jedhee boodallee jeeqamsa isaanii itti fufan. Bidiruu keessaatii waa 10 darbachuutti ka'anii bidiruu sana achi qabuu as qabuu bidiruun sun ammayyuu hinuma bannadhanii yaadanii garuu Phaawulos irra deddeebisee yaa jaranana yaanatti ergamaan Waaqayyoo mul'ateera waanatti dubbateera. Sagaleen gubbaa Waaqayyoon Waaqa san tajaajilu biraatii dhufeera. Sagaleen sun immoo amanamaadha. Qilleensi kun ammamiyyuu yoo bubbise, bidiruun kun ammamiyyuu yoo raafame, aduun kun argamuu yoo dide, dukkanni kun cimee yoo nutti dhufeyyuu Waaqayyo dubbannaan ciraanuma waan tokko hin taanu nyaadhaa jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nyaadhaa amma nyaata keessa nyaadhaa dhumuuf jettu guyyaa 14 namna gabu ta'a. Achi booda waanuma Phaawulos jedhu kanaan ilaalanii nyaata nyaachuutti ka'an. Yeroo tokko xiyyaaraan utuu deemnu asitti gaa fakkeenya kana isinitti meeratee hin beeku hoonni meesimoo namni dhageenyeef hin xaaxaa obsumaan na dhaggeessu. Amma xiyyaara sana keessaa ana abaabileedha ijoollee keenya 3 taanee natti fakkaata biyyaa dhufna ta'uu asiidhaan na ta'uu amma yaadadhu garuu qilleensarra utuu jirru xiyyaarri hin raafame. Turbulensii guddaan tokko dhufe waama nama naasisu tokkodha bakka. Hostesoonni gatta'anii namni tokkon socho'inaa jedhe kaapteeniin amma qilleensa hamaa keessa darbaa irradhanii nutti himanii xiyyaarri baay'ee maraafame ijoolleen koos hin naanii abaabileenis hin naate anis nanna'e. Amma booda abaabileen natti galagalteetu waan kun attameenoo nanna'e nan yaadda jettee waan tokkon sodaatinii xiyyaarri yeroo hundumaa akkasuma godhata. Rakkina kana caalu keessa iyyuu hin darba xiyyaarri rakkoo qabu. Rafi jedhee mana beekaa ija koo dunuunfadhee riilaaksii godhe. Ishee qabbaneessuuf malee keessi koo bakka raafamaa jira. Amma isheen Phaawulos dhugaa saaseetee hirriba ishee keessaa kutuutti kaate. Ilaallaan hin qoftii hin rafti hin banne ana fi kootii fi dhiphina keessa hin jira isheen hirriba ishee rafti. Ijoolleen as natti galagalanii daadii what's going on? No rakkinni tokko hin jiru. Planiin akkasumadha bakka enjoy godhaasin yeroon ol kee gadi bu'u naan jedhe. Keessi koo raafamaa irra garuu isaanii nan jajjabeesse. Ijoolleenis hirriba ishee keessaa fuute. Gara sa'aatii 2 miixuudhaan keessa baane gaafachii ka'anii wantichi caameera. Waaqayyoof galanna ta'u. Yeroo tokko sagalee Waaqayyo biraati yoo arganne sagaleen sun nu qabee nu dhaaba. Sagaleen humna namaa kenna. Sagaleen waan hundumaa keessa nama dabarsa. Sagaleen abdii namaa ta'a. Abdiin kan inni generate godhu soorsii dhumti abdii mataansa sagalee Waaqayyooti. Dhugaa dhumti inni keessaatii maddu. Kan lafinni itti keessaatii imported ta'ee dhufu achi keessaatii sagalee Waaqayyoo keessa jira. Waaqayyoof galanna. Sagaleen kuni Phaawulos fa'aa yeroo sana akka nuun amma kakuu haaraa of harkaa qabnu kana kakuu haaraa hin qabnu. Yeroo sana wangeellis barreeffamee macaafa ta'ee dubbifamaa jiru. Garuu kakuu moofaa keessa immoo sagalee baay'ee qabu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 gubbaa Waaqayyo hamaarraatii sin eega. Birga keetti 1000, bita keetti 10,000 kufa garuu ijaan argita malee sitti hin bu'u. Isa jedhu fa'aa beeka Phaawulos. Kanaaf Waaqayyo immoo kanarratti dhufee abdii kenneef. Garuu abdii kutatee ture. Waaqayyo deebisee abdii isaa haaresse. Waan ati har'atti abdii kutatte maalidha obboleessa ko? Wanti ati har'a give up itti goote, wanti ati yeroo fudhateera, garaan koo na hammaateera, kana caalaa eeguu hin dandeenye jettu. Yeroo kanatti wanti keessi kee itti give up godhe yookiis immoo frustrate waan ati itti goote. Waan ati walitti fayyisuudhaaf yaaltee akkuma warri markaba sana fayyisuu yaalanii achi qabuu asiduu mee seenaa sana galaatti dubbifadhaa. Qofaatti dubbifadhaa. Asiduu achi hidhuu keessaa waa darbatu salphisuu yaaluu walitti suphuu yaaluu
gamadaan hidhuu, sibiilaan hidhuu, sansalataan hidhuu, achi qabuu, as qabuu, amma beekumsa isaanii baay'ee yaalan jarri warri achirra iskiildii warra ta'anidha. Baay'ee tiraanspoorteeshinii bidiruurra deemuu irratti baay'ee dandeettii qabu. Garuu hin dadhaban. Garuu humna isaanii ol ta'e. Wanti har'a humna kee ol ta'e. Wanti har'a si dadhabsiise. Wanti har'a exhaustionii keessa si galche. Wanti har'a dhiibdee balballitti argamuu dadhabee Waaqayyoof hin danda'ama. Amen. Waaqayyoof hin danda'ama. Mallattoo abdii kutachuu keessaatii maal fa'i? Mallattoon abdii kutachuu wanta 4 gurguddaa of keessaa qaba. Inni tokko physical, spiritual, lammaffaan darbee emotional, achi immoo social symptomii qaba. Fakkeenyaaf physically namni keenya gati exhaust godhuu fi riba dhabuu, nyaata dadhabuu, appetite lose gochuu, physically namni keenya baay'ee over exhausted ta'uu isaa keessaati kan yeroo abdii kutannu wanta akkasii nurratti argamuu danda'a. Emotionally yeroo baay'ee boo'uu, gadduu, dallanuu, fuulli keenya dukkanaa'u isa kanaaniti abdii kutachuun namarraa argama. Karaa hafuuraa immoo Waaqayyoon kadhachuu dadhabuu, sagalee Waaqayyoo dubbisuu dadhabuu, dubbii Waaqayyootti jabaachuu dadhabuu, waaqeffachuu dadhabuu irraatii namatti dhufu. Sooshaali immoo namarraa fagaachuudha. Inni kunis immoo self isolation isa manuu jennu kana. Koronaan self isolation itti dhugashutu ta'e ofuma keenyaani nama wajjin haasa'uu jibbuu keessa nu galcha. Disconnect of gochuu keessa nu galcha. Fellowship saba Waaqayyoo wajjiniin walitti dhufeenya uumuu dadhabuutti nu galcha. Maal naa godha Waaqayyo kun? Maal naa godha? Nan kadhadha deebinaan kenna. Ittan deddeebi'a kurnaffaa koo nan baasaa, nan faarfadhaa, nan kadhadhaa, nan soomaa, waan hundumaa nan godhaa hin jiru waan tokko. Biyyaaf hin godha naan yaadatu Waaqayyo kanaan jedhuuni frustrationii guddaa keessaa yeroo nun itti gallu hin dhufa jechuudha. Egaa har'a haala akkasii keessa dhufne yeroo arginu akkamittiin sana keessaati of baasuu dandeenya. Meeshaan seexanaa inni bara baay'eedhaaf nama baay'ee irratti hojjete akka inni anaaf isin irratti hin hojjennee fi maal gochuutu nuuf ta'a. Waan baay'ee sararuu nan danda'a. Isinis waan baay'eetti daddabaluu dandeessu ta'uma diskashinii gooneeti. Garuu waama gurguddaa 3 tokkoon isinitti himee achi booda Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna. Biyya lafaa kana keessa kunnee ba'uudhaa fi wanti guddaatti nu gargaaru eternal perspective qabaachuudha. Yookiinis immoo waa'ee jireenya bara baraa irratti yaada keenya kaa'u. Jireenya Kiristoosiin kan nun abdannuuf jireenya isa ammaa duwwaaf yoo ta'e baay'ee kiraayisisii guddaa kasaaraa guddaa keessa nu galcha. Kiristoosiin wanti nun abdannuuf inni guddaan jireenya isa dhufuuf yoo ta'e garuu abdii guddaadhaan rakkina biyya lafaa keessa ce'uudhaaf darbuu hin dandeenye. Isa kana macaafa qulqulluu keenya keessaatii iddoo tokkoon isiniif dubbisa akka jedha. Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu Phaawulos. Matumaa abdii hin kutannu. Mee hundumti keessan lafa jirtaniiti abdii hin kutannu waliin jedha. Abdii hin kutannu jedha Phaawulos. Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu jedha. Maaliif wanti akka abdii hin kutanneef Phaawulosiin gargaare akka inni rakkina biyya lafaana keessa kutee darbuu fi wanti isa gargaare maal akka ta'e itti fufee dubbata. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadi dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haara'aa hin adeema. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Rakkinni salphaan hidheetu waama. Waan baay'ee keessa darbeera Phaawulos garuu rakkina keessa darbu kana rakkina salphaa jedheetu waama. Eternal perspective yeroo qabaannu rakkinni keenya salphaa ta'eetu nutti argama. Waaqayyo nu gargaara karaa kana galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko fiiziksii kan nu barsiisu namicha Hindii tokko ture yeroo sana kutaa 11 ta'uun baradhaa.
Dhufeetu blackboard irratti waa sarare akkeettiin. Laayinii tokko sarare, laayinii tokko akkas xinnoo tokko sarareetu achuma taa'aatii utuu dhuftaniitti hin bu'in dhiifama. Sarara sana utuu itti hin bu'in sararattiitti utuu hin bu'in gabaabsaa. Maal akkamittiin gabaabsinaa jennee ijoolleen waan isaanuu ganuu dide. Booddee garuu gaafa deebii nuu kennu sararattiima sana biratti sarara dheeraa tokko laayinii dheeraa tokko fideetu sarare mammu. Achi booda isheen silaa suni inni dheeraan kun gatii biratti dheeratee kaa'amee fi hin xinnaatti jedhe dhuguma immoo. Akkuma kana. Wanti ittiin rakkina amma keessa jirru kana xinneessuu kan danda'u isa nuun yaannu yookiin immoo isa nuun abdannu abdii jireenya bara baraa duwwaa. Rakkinni biyya lafaa kun temporariidha hin darbu. Dhukkubis hin darbaa, yaaddoonis hin darbaa, rakkinni gaa'ela keessatti namatti dhufu hin darbaa, rakkinni fayyaadhaan namatti dhufu hin darbaa, rakkinni hojiidhaan namatti dhufu hin darbaa, rakkinni hin dabarre hin jiru. Akkuma siiziniitti dhufee ma darba. Everything is temporary in this world. Waan hundumtuu wanta yerooti. Akka sagalee Waaqayyoo irratti arginutti. Kanaafiti nuyi isa dhufu sana ilaalleetu abdanneetu rakkinni keenya namaa nutti salphataa jedhe Phaawulos. Si'a 3 dhagaadhaan tumamee du'eeranii dhiisan. Si'a 39 garafamee dhagaadhaan tumamee qullaa ta'ee beela'ee galaana keessatti rakkatee bakkeetti warra saamtuudhaan shiftaadhaan saamamee waan baay'ee keessa akka darbe dubbata. Garuu inni kun baay'ee rakkina xinnoo tokko dheereetu kaa'a. Kanaaf isa bara baraa yaaduun akka inni nama gargaarutti hubanna. Inni lammaffaan amanamummaa Waaqayyoo beekuudha. Amanamummaa Waaqayyoo beeku. Inni kuni Waaqayyoo amanamaa ta'uusaa yoo beennee abdiin keenya nu haara'aa deema. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irratti inni abdii kenneef amanamaa waan ta'eef Abrahaam dhiifama. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef. Abrahaam inni barri isaa darbe iyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuu fi humna argataniidha. Maaliif humna sana eessaa fidan? Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam gatii amaneef. Kanaaf Waaqayyoo amanamaadha. Haala nuun keessa jirru keessatti Waaqayyo wanta jedhee hinuma raawwata. Humna keessanii walitti hin qoramtani, karaa ittiin baatan isiniifan kenna. Rakkinuma keessa jirtan keessatti immoo akka dandeessaniif ayyaanaan isinii baay'isan ni jedhee amanamaadha. Inni sadaffaan, inni dhumaaf inni sadaffaani amantii abdiin keenya nu keessatti akka inni jabaatu taasisuu fi fellowship yookiis immoo walitti dhufeenya obbolotaa gidduutti lafa sagalee Waaqayyoo jiru, lafa faarfannaan jiru, lafa worshiippiin jiru, lafa kadhannaan jirutti qooda qabaachuun keenya inni akkasii kun yerootti abdiin keenya haara'udha. Amma moomentii an sagalee Waaqayyoo dubbachaa jiru kanatti Hafuurri Waaqayyoo amantii keessaniif abdii keessan jaamp staartii gochaa jira. Amma makiinaan tokko yeroo baatiriin isaa du'u makiinaa injiniin isaa adeemu tokko finneetu shiboodhaan yookiis keebiliidhaan konnektii gooneetu isa kana yeroo nuun kaafnu inni sunis achiiti yeroo kaasan jaamp staartii godhama hin kaa'a jechuudha. Yeroo tokko gaafa dafinoo facaasaa roobii kamisa jimaata diinni seexanni humna keenya keessaatii fixeetu gaafa nu keessaatii baatiriin keenya loo ta'e dadhabu injiniin hafuura keenyaa ka'uu dadhabu warra immoo injiniin isaanii raanii godhutti finnee achi booda kaasifanna jechuudha. Bor immoo kan isa tokkoota akkas ta'a, kan isa tokkoota immoo jabaataa akka ittiin walirraatii amantii fi abdii wal keessaatii kaasaa adeemna. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23-25 irra sagalee jiru dubbiseen wajji wal duukaa kadhanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisutti jabaannee qabamna. Ammas kutaa kanarraa akkasiin hubattan kanan barbaadu inni abdii nuuf kenne
amanamaadha. Waaqayyo hin sobu, Waaqayyo waaqa dhugaadha. Waaqayyo yoo tureyyuu haalli isaa yoo amma ta'uu baateyyuu waan obsa nu fixachiisu haa ta'uyyuu malee yeroo dheeraa kan fudhatu haa ta'u malee karaa baay'ee kan nama adeemsu haa ta'u maleessa Waaqayyoon eeggannaan amanamummaan isaa iddoodhuma isaa jira. Jaalala argisiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii hin kaafna. Akka jiru tokkotti amalatee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Wal jajjabeessina. Wal jajjabeessuu irraatii amantiif abdiin keenya deebi'ee haara. Amantiif abdiin keenya deebi'ee haara. Yoo amma sa'aatii kanatti physically, spiritually, emotionally, socially rakkina keessa jirtu yoo ta'e, symptomiin sila dubbadhe ofirratti argaa jirtu yoo ta'e, yeroo hundumaa gadduu, boo'uu, gungumuu, nyaata lagachuu, riba dhabuu, kadhannaa dadhabuu, sagalee waaqayyoo dubbifachuu dhiisuu, namarraa cituu yookiis immoo fedha namaa wajjin ta'uu dhiisuu keessa galteetta taanaan seexanni abdii keessa jalaa hateera jechuudha. Har'a isa hatame kana deebifna maqaa waaqayyoo ulfaatu. Isa hatame kana hin deebisna. Namooti isin jalaati hatame. Namooti waan qabdan irratti abdii kutattan garaan keessan isin jalaati hammaate. Akkuma sila dubbise abdiin lafarraa harkifamu garaa nama dhukkubse. Garaan kee kan si jalaati dhukkubfate yoo jiraate har'a garaan kee akka haara'u si jajjabeessa. Maaliif beektaa? Waaqayyoo amanamaadha. Ameen. Waaqayyoo gaariidha. Ameen. Waaqayyoo hin sobu. Ameen. Waaqayyoo pilaanii gaarii siif qaba. Ameen. Pilaanii si balleessuu miti. Pilaanii gad si qummunsuu miti. Pilaanii si aarsuu miti. Pilaanii si joonjessuu miti. Pilaanii si oonsuu miti. Waaqayyoo achuma keessatti hojjetamneetu bifa isaa akka qabaannuuf maleessaati wanti tures kan inni turuuf amanamummaan isaa yeroo hundumaa iddoon gadhiisaati. Iddoo kee hin gadhiisin. Ameen. Iddoo kee hin gadhiisin. Waaqayyoon kadhachuu kee hin dhiisin. Fuula waaqayyoo barbaaduu hin dhiisin. Aarsaa galataa waaqayyoof dhiyeessuu hin dhiisin. Ameen. Seexana hin gammachiisin. Diinni yaada keef garaa kee laphee kee qabee si hammacee dukkana sitti uwwisee gammachuu si dhabsitee bara jireenya keetii akka ati gaddaa dabarsitu barbaada. Akka garaachi kee gubatu barbaada. Akka dhiigi sirraa ka'uu barbaada. Blood pressure keessa akka lixxu barbaada. Sugar diabetic condition keessa gashuu barbaada. Autoimmune diseases itti fiduu barbaada. Physically, mentally destroy si gochuu barbaada. Depression, anxiety keessa si gashuu barbaada. Akka ati gommitu si gochuu barbaada. Akka ati gammachuu dhabdu si gochuu barbaada. Inni hatuuf, ajjeesuuf, qaluuf, balleessuuf deema. Kanaaf iyyuu atis anis amma yeroo kanatti abdii waaqayyo nuu kenna. Inni amanamaadha. Jedhan Abrahaam fa'a. Bakka physically yeroo isaas dheerateera. Waggaa baay'eef inni dadhabneerra. Amma physically dadhabneerra. Biologically wantichi hin hojjetu. Garuu waaqayyoon abdii nuu gale kuni waaqa sobu miti argineerra fuulaa fuulatti argineerra. Waaqayyos dhala isaaniif kenne. Kan keessin dhufa yaa obboleettii koo kan koon dhufa kan keenya dhufa waaqayyo nu gargaara. Ameen. Waaqayyo nu gargaara. Amma ittima kanatti illee yeroo nakkeedhu already gurra keetti diinni wanta tokko tokko dubbatee abdii si kutachiisu ammallee yaala. Amma sammaan. Amma sammaana yaadumti loojikaalii no Phaawulos ati hin beektu waan an keessa jiru kan jechaa jiru. No, Phaawulos, this is impossible. I've tried everything kan jechaa jiru. Kadhadheera baay'ee hin danda'a waaqayyo hin danda'a. Amen. Waaqayyoo fi wanti dadhabamu hin jiru. Ameen. Waaqayyo kuni galaana gargar hiree galaanni inni dur dhangala'u girgiddaa ta'ee dhaabate dabarsa. Waaqayyo kuni qurxummii lamaa buddeena 5 nama 5,000 nyaachisee gundoon 12 sassaabamee kan irraa hafe walitti kuufame. Waaqayyo kun har'as jireenya koof jireenya kee keessa jira amantii keenyatti yoo jabaanne dhaaban.
Yoo amantan, yoo himmamtan ta'e waan isin kadhattan isiniif hin taanu. Gaara kanaan buqqa yoo jettan garaa keessan keessatti himmamtan taanaan isiniif hin taa'e. Vaayirasiin ijaan hin argamne illee biyya lafaa egaa ammas jeeqeeti isheen hin mul'anne amantiin ija sanaaf caamoo guddaadha. Vaayirasii caalaa guddaadha, viizibiliidha sanaaficha. Inni argamu immoo amantiin keenya immoo ammam akka inni mandhee seexanaa raasuu danda'u ammuma yaaduu dandeenya. Namooti Waaqayyoo Ibroota irraatii dur yeroo arginu hin amanu turan. Yoodhumallee wanti isaan amanan sun lafa kana irratti bara jireenya isaanii ta'uu fi baateyyuu fagootti amananiitu amantii isaanii hin dhiifne. Ibroota boqonnaa 11 dubbifadha. Waaqayyo nu haa gargaaru, gara sanatti Waaqayyo nu haa guddisu. Amen. Ilaamee obboloota koo mala biraan qabna. Gooftaa Yesuus Kiristoos yaadda'uudhaan waan tokko fiduu hin dandeessanidha. Hojjaa keetti dabaluu hin dandeessu, rifeensa kee kalarii isaa geeddaruu hin dandeessu. Falli nu qabnu Waaqayyoon amanachuudha. Waaqayyoon abdachuudha. Kanaachi akkuma sila jedhe jireenyi keenya nama riba dhabe, nama dhagaa dhabe, fuulli keenya gubatee, garaan keenya gubatee, lapheen keenya gubatee, dhiiggi keenya danfee, dhukkubarra buunee, onneen keenya dhaabatee dhumarratti umurii keenya waggaa 20 fa'in, 25 fa'in gadi cabsee, isuma iyyuu immoo madheeraa jiraanne iyyuu rakkinaan aadaa gammachuun nurraa deemee akka nuun duunu nu gochuudha seetan. Kanaafi har'aa hojii diinaa irratti dammaqeeraa. Kana booddee ani Waaqayyo wajjin walii galaa. Waaqayyo koo Waaqa jaalalaati. Waaqayyo koo Waaqa amanamaadha. Waaqayyo kun Waaqa gaariidha. Waaqayyoon amanachuu duwwaadhumatti jabaachuutu nuuf ta'a. Maqaan Waaqayyoo. Amen. Regardless of what the doctors say. Wanta naannoo keenyatti ta'u dandeettii keenya ol wanta ta'e hundumaatti Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyoon abdachuu, Waaqayyoon qabachuutu nuuf ta'a. Kanaafi breakthrough argattu Waaqayyoos immoo hin dhufaa isin qaqqaba. Kanaaf iddoo keessan hin gadhiisinaa, amantii keessan jabeessaa qabadhaa. Waaqayyo kutaan maccaa moolaa jireenya bara baraatti waan guddaa nu qopheesseera. Lafa dullumi hin jirre, lafa koronaan lixuu hin dandeenye, lafa kaansarii lixuu hin dandeenye, lafa dipireeshinii lixuu hin dandeenye, lafa anxaayitiin lixuu hin dandeenye, lafa kaansarii lixuu hin dandeenye, lafa financial crisisiin lixuu hin dandeenye, lafa relationship crisisiin lixuu hin dandeenye, jireenya bara baraa isa sammuu namaa ol gararraa ta'e, isa yaadi namaa beekee yaadee hin beekne, isa iji namaa argee hin beekne, isa gurri namaa dhagee hin beekne nu qopheesseera Yesuus. Amen. Waan isin dhibu immoo fagoo irraa jirran seenaa. Baay'eetti dhiyaanneera. Umuriidhaanis itti dhiyaachaa irra Kiristoosis dhufisaa nutti dhiyaachaa. Maranatha. Baay'ee gammaduutu nuuf ta'a. Dhugaa Waaqayyo Gooftaa maccaa nu boqochiisa, nu wajjiniin hin ta'a. Nagaa nuu kenna. Yaa Waaqayyo Gooftaa hin kadhanname Waaqayyooni. Lanni Waaqayyoof haa ta'u. Malee ani maalan beeka ta'e faarfannaa silaa sana tokko faarfanneetu walii wajjiniin kadhanna. Maalan beeka simalee malee nagaako simalee abuu michuudhaa simalee. Ani maalan beeka simalee malee nagaako simalee abuu michuudhaa simalee. Maalan beeka simalee malee nagaako simalee abuu michuudhaa simalee.
nama kapanisa aye tu fejere ako sirinte tore nispokotera ani manapeka mare mare re nagago mare kabu bichuruka ani manapeka mare mare re nagago mare kabu bichuruka Rungika sama ada yang sama Kakeso gitara kotago ada nama kosa Afrika dari tapi bogajisa segala kita nama kapanisa itu federi kotago siriti tore Nispokotera Sikorogane Nispokotera Sikorogane Nispokotera Yesus. Haleluya gooftaa Abbaa. Obboloota koo yeroo kanatti na dhaggeeffatan hunduma isaanii yaa Waaqayyo fuula kee durattan dhiyeessaa hafuura qulqulluu ati waan nuun keessa dabarru chaalenjii nuun keessa dabarru ba'aa nuun qabnu yaaddoo nuun qabnu dhiphina nuun qabnu qorumsa nuun qabnu waan itti garaan keenya nu madaa'ee nu hammaatee itti gaddisiifamne yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus wanta ba'aa nutti ta'ee wanta dukkana nutti ta'ee wanta cufaa nutti ta'ee wanta yaa Waaqayyo frustrate nu godhee wanta riba nu dhowwatu wanta harka nu dammassu wanta guyyaa guyyaatti dhufee yaada keenya hammeessu yaa Waaqayyo gooftaa ati beekta wanta spiritually life keenya dadhabsiisaa jiru beekta akka nuun hin kadhanne akka nuun sagalee Waaqayyoon dubbifanne akka nuun dubbii Waaqayyootti jilbi keenya hin jabaanne wanta nu godhu beekta gooftaa koo yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaatti ilaalamuun nuuf ta'u guyyaatti kee ta'u visitationiin kee yaa Waaqayyo guyyaan kun guyyaa ati murteessite sana ta'u nama dana jiru hundumaa yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus guyyaan kun guyyaa itti ati yaa Waaqayyo breakthrough fiddu encounterii cimaa fiddoo ta'u yaa Waaqayyo Museen waggaa 40 laga keessa utuma deemu ganaman ka'a galgalan galaa ganama ka'a galgalan gabaa akkuma sagaleen kee dhullee hoolaan isaallee miti kan isaa miti kanaaf biyyuu isaatii isaa namni waggaa 40 jiraataa gooftaa utuu amantii guddaa qabu utuu abdii guddaa qabu lafa onaa keessa deddeebi'aatu jiru gaaf tokko garuu ibiddi hin boba'e gaaf tokko garuu yaa Waaqayyo attentionii isaa grabbed ta'e gaaf tokko garuu fuula keetti dhiyaate achi booda haalli Musee hin jijjiirame waan ati jettee dhufee raawwate galanni maqaa kee haa ta'u yaa Waaqayyo warri durii sababii abdiidhaaf amantiitti jabaataniif yaa Waaqayyo garaa kee ciibsanii Waaqayyoon gammachiisuun kara malee hin danda'amu yaa Waaqayyo ati Waaqa ta'uu keessatti amanne ati dhugumaan Waaqa hin sobne ati dhugumaan Waaqa waan jette raawwattu ta'uu kee amannee press on gochuu akka dandeenyu nu gargaara. Amma gooftaa Yesuusiin hafuurri discouragementii gatiitti obboloota koorraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa cabu. Wanti abdii isaan kutachiisu wanti humna isaan buusu amma sa'aatii kanaatii qabee sansalati irraa harca'u. Yaa Waaqayyo wanjoon kun irraa fuudhamu. Lapheen isaanii amantiin haa guutu. Iji isaanii abdiin yaa Waaqayyo keessi isaanii abdiin haa guutu. Fagootti arguu danda'an. Gaara fuula isaanii dura jiru tun ta'in gaara sana booddee eebba jiru arguu danda'an. Yaa Waaqayyo obsa guddaa kenniif. Obsa guddaa kenniif hunduma isaanii. Yaa Waaqayyo gooftaa si eeggachuu akka danda'an isaan gargaara. Jaalaa gooftaa. Kiristinnaan kun waan inni bara jireenya lafa kanarraa duubaaf abdannee duukaa deemnu akka nutti hin taane. Yaa Waaqayyo keenya banamee isa Waaqarraa isa nu dhufuuf jedhu sana eebba guddaa yaa Waaqayyo baduu hin jirre lafa yaaddoon hin jirre
Nanna qaama haaraa uffanne nagaaf tokkummaaf jaalalaan cubbuu malee keessa jiraannu sanatti nutti dhufaa jira yaa gooftaa. Isa yaadaa akka nun yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus gara keetti dhiyaannu nu gargaara. Haa gooftaa jajjabinni obboloota kutiif ta'u. Ameen. Waa'ee dubbii Waaqayyoo nu dhufeef waa'ee warra tajaajiltoota nu tajaajilan hunduma isaanii galanni Waaqayyoof Waaqa irratti lafa irratti ulfinna ta'u. Gabaabatti waa'ee isaanii galateeffannee galgala keenya Waaqayyootti laannee gara xumuraatti finnaa abaaboo Waaqosiyaa eebbisuu, Phaawulee koo Waaqosiyaa eebbisuu, lalisii Waaqosiyaa eebbisuu Waaqayyoon hin galateeffanna. Ameen. Yaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya itti nu laatte ishee temporary har'a yaa Waaqayyo buddeenii nu chochoosu bishaaniin ittiin chochoonu utuu hin ta'in abdii bara baraa isa mittiqne yaa Waaqayyo isa baraa amma bara baraatti fuula kee duratti hin dhumnee jaajjinu jireenya keenya kan ittiin naqatte abdiin yaa Waaqayyo namallee yaasisu jedhamee caafameera. Abdii namallee yaasifne waan nu naqatteef galanni siif haa ta'u. Ameen. Namallee yaasisu jedhe gooftaa bara baraa abdiin. Never puts us to shame. Gooftaa Yesuus Kiristoos abdii kana toora gashitee nutti odeessite. Namoonni baay'een frustrate ta'aniiru. Namoonni baay'een hidhaa hiikkataniiru. Namoonni baay'ee yaa Waaqayyo jireenya isaanii sookkaa of abaaraa. Abdiin harkaa kaatee abdiin jireenyaa yaa Waaqayyo harkaa faca'ee jireenyi isaanii yaa Waaqayyo qilileetti kan itti oofamaa jiran itti fakkeesse gooftaa bara baraa kan mudhiin hiikkate baay'eedha. Galgala kana sagaleen kun mudhii keenya waan nu hidheef dubbii jireenyaatti yaa Waaqayyo waan nu wal qabachiifteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni teessoo kee amarsu. Ameen. Dhuguma namallee yaasisu gooftaa bara baraa. Abboonni baay'een abdii kana qabatanii amma dhumaatti cichaniiru. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Yeroo haalli hundinuu harkaa mucicaate. Abrahaam mucichaan Isaaq isa Saaraarraa dhalatuun sii waamama jetteen. Akka inni dogoggorreef isa Saaraarraa dhalatuun sii waamama. Itti fufiinsi kee isaan jette. Inni sobaareedhe yeroo daqiiqaa yeroo dhaqee aarsaa godhette. Isaaqiin itti fufiinsa godhattanaan jedheera. Jedhee kan inni du'aa kaasu yoo amanee tureedha. Abdii asirra kaatee yaa Waaqayyo billaa fudhatee ka'e. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati hin sobdu. Ati hin dogoggortu. Ati hin raankaattu. Abdiin keenya jiraataadha. Haleluuyaa. Ameen. Jiraataadha. Abdiin keenya soban qabu. Abdiin keenya yaa Waaqayyo jiraataadha. Ameen. Keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Ameen. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Jiraataadha Yesuus abdiin keenya. Dogoggoran qabu soban qabu. Waaqayyo akkasumaan nu kaabda miti. Akkasumaan exaggerate goota miti. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya dogoggoran qabu. Abdiin keenya nduufisu. Maqaa Yesuus Kiristoos inni nu qabanne sirriidha. Inni nu itti jirru sirriidha. Hinduutu nun jette hinduunu. Waaqayyo hinduunu situn jedhe haleluuyaa. Rootara namaa santuura labaa. Hinduunu gooftaa bara baraa. Hinjiraanna. Hifumna. Himmisna. Hillalisna. Hinkummaanna. Warra ijaatana haleluuyaa. Yadiinaa dhagayi seexana dhagayi. Yadiiyaabiloos dhagayi. Itti fufiinsa qabna. Sobu Waaqayyo Isaaqiin itti fufiinsa argattanaan jedhe yoon qaleeyyuu hin kaasa jedhee amanee ture jedha. Itti fufiinsa qabna gooftaa bara baraa. Hin cinnu karaatti namnu. Hin doomnu hin doomokkoomnu. Ija goranna qaroomaa hamna haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u.
Amen. Roda laba hadina Hallelujah. santura laba gadini. Hallelujah. Hallelujah. Karomamna Yesus itti misa gooftaa Yesus Kiristoos ija godhata itti dagaagaa deemna gooftaa bara bara abdii keenya jiraataadha. Abdii keenya jiraataadha Yesus. Eenyurratti hundoofne abdiin keenya isa du'ee du'aa ka'e irratti hundaa'e. Isa awwaala gara jiru irratti hundaa'e. Isa bara baraan jiraatu irratti hundaa'e. Waaqayyo hin kaatu nuun jedhe, hin jiraattu nuun jedhe, itti fuftu nuun jedhe, hamaan isin hin danda'u nuun jedhe. Abdiin kun jiraataadha Yesus. Abdiin dulloomne, abdii dhugaadha. Kanaaf gooftaa bara baraa hin mittignu. Kun akkasumaan isa dudda rukutanii nama jajjabeessan miti. Jabaadhu jedhan miti. Waaqayyo abdiin keenya du'aa ka'uuma Waaqayyo irratti hundaa'e. Jireenyi keenya du'aa ka'uu irratti hundaa'e. Jireenyi keenya du'aa ka'uu irra dhaabate. Waaqayyo siyaa galatu galgala kana. Sagalee jireenyaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Amen. Gara fuulduraatti noolla kan jedhu abdiin citee tureedhe. Sagalee waaqarraa gaafa dhufu garuu yaa Waaqayyo isa silaa cooligee yaa Waaqayyo marmaratee taa'utu ka'ee dhaabatee jajjabeessuutti ka'ee hinduutu naan jedhe waaqni nama mana du'e danatti mul'atu. Akka jedhu immoo akka inni godhu nama mana jedhe. Haleluuyaa. Akkuma jedhu immoo akka inni godhu nama mana jedhe. Akkuma jettee akkati gootu nama na Yesus. Haleluuyaa. Galanni waaqarratti namarratti bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin keenya jiraataadha. Cabsee nyaatee nyaachisuutti ka'e yaa Waaqayyo. Abdiin jiraataa gatii ta'e sooramee sooruutti ka'e. Afaan kaatee afaan kaa'uutti ka'e. Waaqayyo waaqa jiraata hin cooligu abdiin keenya bara baraan. Siyaa galatu. Galgala kana nuti dubbatteef siyaa galatu bara baraan. Keettiin daattee gara keenya dhufte kanaafis siyaa galatu. Odaa kana yaa Waaqayyo ofii keetiif Yesus Kiristoos ilma Waaqayyo addaan waan baafatteef siyaa galatu. Bara baraan jireenyi isaanii itti hafuuf. Abdiin isaanii itti hafuuf. Tajaajilli isaanii itti hafuuf. Last breath amma gaafatti waaqarraa achii gooftaa Yesus Kiristoos mul'attutti yookiin immoo amma kunnee baanees keessa gara keetti qaxxaamurutti maqaa Yesus Kiristoosiin tajaajilli keenya hin dhaabatin. Maqaa Yesus Kiristoosiin abdii kutannaa kamiyyuu maqaa Yesus Kiristoosiin gara dudduubaa akka nu laashifne irreen bara baraa abdiin bara baraa inni nu qabeessun amma dhumaatti jabaataa waan ta'eef irratti waan of ganneef maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin ilaashii keenya isa lafarraa tun ta'in isa waaqarraa isa mul'atu garas isa jiru ilma Waaqayyoo irratti waan ija keenya hiiteef siyaa galatu. Yesus Kiristoos warra akka duumessaa nu marse kana laalaa'e gooftaa bara baraa kutanii warra darban abiddi warra hin dhaabin bineensonni beelaan warra hin dhaabin abiddi warra hin dhaabin ilaalaa warra akka duumessaa nu marse kana ilaalaa jara kana gooftaa Yesus Kiristoos isaaniin ilaalla inni egaa isaaniin abidda keessa bineensota beelaan keessa ni dabarse nuunis karaan ga'ee nun gatu gooftaa bara baraa nuunis fuutee jeetaa galanni waaqarratti lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyo siyaa galatu galatoomi. Kana waan gootu halkan keenya hundumaa halkan eebbaa halkan mul'ataa halkan abdiin keenya taara'ee bulu nu taasisi. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin ameen. Akkuma mi'uutii irra jirutti kadhata gooftaa waliin kadhanna wal duukaa garaa tokkoon. Yaa abbaa keenya waaqa kan jiraatu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti ta'u annugoo buddeena keenya irraa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan nu akka dhiikkuma dhiibnu qorumsatti nu gashin amaan oolchi malee mootummaan keeti yoo humnis galannis bara baraan ameen. Ayyaanni gooftaa keenya Yesus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu amma jalqabee bara baraatti gadi ba'uu keenya ol galuu keenya hunduma keenya wajjin haa ta'u. Amen. Eebbifamaa maatii kana